Ashama kabajamtoota daawwattoota seenaa ijoollee har'a bakka hin jiru otoo argitanii kolfa ingiliffaan kolfa kofaltu jechuudha garuu isinitti himu bakka hin jiru jechuudha. Nagaa fi jaalalli waaqayyo isiniif haa ta'u jecha obboloota koo gaarii torbee darbe keessa yookiin immoo guyyaa 2-3-4 darbe keessa koomentii waa'ee waraqaatii fi waa'ee paaspoortii irratti na gaafattantu baay'ata. Koomentii waraqaa keenya nuti hojjisiifata erga nufi ammana ta'eera waraqaan kiyya naaf hojjetamee jiru akkasumas immoo paaspoortiin kiyya irree na jalaa dhumee jira akka mangoodhaa jettanii ijoollee waa'ee paaspoortii kanaa jechuudha baay'ee tokko rakkisaadha. Gizee tokko anirree Dubaay keessatti paaspoortiin kiyya na jalaa dhumee makaraa guddaan argee jechuudha. Paaspoortiin kiyya akka dhume hin barree gaafa ani waggaa 2 fixee mana qayyarachuudhaaf intini jedhu paaspoortiin kiyya akka dhume argee isaan booda gaafan maktabii geessee hojjisiintini geessee immigireeshinii geessee hojjisiifachuudha jedhu immigireeshiniin gizee tokko immigireeshiniin Itoophiyaa cufamee ture jedhanii sa'aatii sana keessatti waraqanni koo iqaaman yookiin immoo waraqanni hotoonaan hojjetamin waraqaa hadiidhaan mana madaamii galee achiin osoo niitittiin hin beekin jechuudha osoo niitittiin hin beekin akkamiin ishiin hin beekne paaspoortiin ishiin niitii madaamii duraa bira jira hin dhufaaf jedhamee haala sanaan intiniidhaan galee gaafa ishiin ji'a 3 ani guute ishiin ji'a 2 torbee 2 keessa na hojjisiisuudhaaf turte garuu warrumti biiroo siistama godhanii akka waraqanni koo paaspoortiin kiyya dhumate waan intini jedhaniif siistemaan jalaa butanii jechuudha achiin gaafa paaspoortiin keenya hojjetamee paaspoortiin koo naa dhufu waggootan booda waraqanni koo na jalaa tabalaashee akka naaf hin hojjetamne jechuudha. Kanaaf waraqanni koo na jalaa tabalaashuu sana gaafa niitittiin beektu niitiin akkasitti akka hinqulaaliin hin kufay caba jedhanii akka baatan sanatti kan na baattu gaafa waraqanni koo tabalaashuu isa beektu akkuma tabba gaaraa shirteetti na gochuu jammartee jechuudha. Kanaaf baay'ee tokko garuu niitittiin rabbiin ishii dhafaa tolu jara sana waaqayyoon isaaniif haa tolu rakkoonis jiraatu mana sana keessa dhiibbaan guddaan irree jiraatu dhiibbaan jira innaasin hin jedhu bakki hirriibaa bakki wanti nyaataa akkasumas immoo wanti isinitti immoo guyyaa biraarree wanti cimaatu jira waan ta'eef mana sana keessa waan ta'eef rakkoon sun otoo jiru garuu karaa waraqaa kiyyaatiin irree wanti ishiin namiitiin jiru waraqaan dhumeeyyuu waraqaan koo tabalaasha'uu osuma beektuyyuu waggaaf ji'a 5 hojjisiiftee jechuudha. Akkuma nama kontiraata hojjetutti damooza koorri seerumaan naa kaffalaa gaafin ani gaafa dhirree naaf deebisaa jechuudha. Garuu macarrashaa irratti miidhaa qaba. Macarrashaa irratti gaafa mana sanaa waan xiqqoo sirratti arganii macarrashaa irratti miidhaa guddaa qaba. Anaan niitittiin ji'a 5 waggaa tokkoof ji'a 5 ani daa'ima ishii guddisee fi daa'ima haraasii akka haati hilmoo guddistuutti ishiin manan teessu ishiin hojii deemti ani akka haati hilmoo guddistuutti daa'ima ishii guddisee isaaf daa'imti ishii amma jabaattu fi jettee akkasina hankabaa qabdee gaafa daa'imti ishii waggaaf ji'a wayii guutuuf anaan na darbachuu jammartee jechuudha. Ana baasteetuma halatti nagatte jechuu dandeessu ciminaa fi rabbiin qofaanan osoon hin booyin osoon waan tokko hin jedhin bakka kana ga'ee jechuudha. Kanaaf paaspoortiin nama jalaa dhumuu jechuun miidhaa guddaa qaba. Ani garuu balleessa kiyyaa miti kan na jalaa dhume balleessa kiyyaa miti kan waraqanni na jalaa tabalaashee balleessa waraqaan kiyyaa paaspoortii kiyya dhume yeroo paaspoortiin kiyya dhumutti immoo niitittiin ani dura bira ture sun waan waraqaa kiyya naaf hin hojjisiifneef haala sanaan rakkoo cimaa keessa galeen hoolee garuu rabbi faa galatu har'a seenan keessan has jirti Dubaay keessas baatee jirti otoon achi keessa jiraate garuu miidhaa guddaatu narragaa waraqanni hin qabu akkuma ijoollee haala hojjetanii tanan walii gadi raafama jechuudha. Amma garuu waaqafaa tolu kunoo yoo sammuun jiraate yoo sammuun keessan jiraate yoo qaamni keessan guutuu ta'e yoo fayyaa guutuu qabaattan biyya biraarree deemtanii hojjettuu kanan isiniin jedhuuf kanaafiyyuu waraqanni paaspoortiin isin jalaan dhumuun miidhaa guddaa qaba. Otoo paaspoortii keessan hin dhumin otoo hojjisiifattanii baay'ee tokko bareedaadha. Birrii keessan baastanii maaf hin taane warri kontiraata jirtan amma madaamiin nuuf hojjisiistu maaf nuti hojjisiifna warri jettanii jiru. Garuu paaspoortiin kee dhumee biyya ormaa keessatti makaraa harguurra birrii keessana baastee hojjisiifachuu wayya. Ani macarrashaa irratti birrii paaspoortii ofii kiyya baasee tiraanispoortiin achitti hin deemu otoon kontiraata akka kontiraata jedhanii nagalchan garuu warri biiroo jechuudha. Garuu wacii jiru sana Dubaay keessatti ofii kiyya ofirraa fixeen waaqayyoof haa galatu dammoo maktabiin kiyyas rabbiin isaan eebbisu guyyaa biraarree galateeffachuu dandeenya walumaanii
akkasitti bana sanaayis na baasanii as ga'ee jira isinirree warroonni paaspoortiin keessan isin jalaa dhume dafaatii paaspoortii keessan as takakkalachuu yaala warroonni immoo waraqaan keessan isiniif hin hojjetamin akka waraqaan keessan isiniif hojjetamu taasifadha oola bulaa dibana isinin jaaladha seenan keessanarra bye bye